ilmaan Oromoo warra Suudi Arabiyaa keessa hidhaa jiruu fi sagalee haasa'uu jiru. Yaa sagalee ilmaan mana hidhaa keessa yoo namni dhageenye yaa Rabbi dhageessa nu furi yaa Allah yaa baay'eessa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirraa jirtu ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenya rabbiin haa baay'atu. Nuti jirra alhamdulillah ilaalamin dhabamne garuu alhamdulillah ni jirra. namni jiru waan jiruun dhiisu fakkeenya hayaati kadhate bis rabbi araara rabbi rahmataa godhu rabbi jaalala tolu gadda keessa jirra. Gadda keessa jirrus gadda guddaa ammas gadda guddaa Oromoo hundaaf ilmaan Oromoo kaman hidhaa Suudi Arabiyaa keessa warra hidhamuu jiru san gadda onni nu cabsu jiru daranuu turre garuu hayaatee gaddutee gurgurtee rabbi rahmataa godhuu fi gadda isii silattu rabbi fudhate nama nurraa jabaa fudhate ka isii uumee fudhate hayaat alhamdulillah rabbil alamin. namni jiru waan jiru dhiisuu nuti sarraan kana gaa sagalee ilmaan Oromoo sagalee kana jennee as baane sanan kana barbaade. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi egaa akkuma fatiyaan isinitti himteetudha. Ni beekanii hayaat damne hiriyaadha ta'ee haalaati hiriyaadhanne namni hiriyaadha beektuun akka nama daawwitii dhabeetanii osoo gadda hayaat kanaa hubaatallee ni fixin jechuudha. ilmaan Oromoo hoggaa dheeraaf keessatti gararamaa ture sisaaruun qabu haarii adda dhufee sisaaruun qabu jechuudha. Sagalee halkanii guyyaa akka kaanuuf hirmaachaa jiran hedduu barbaachaa jiranii kanamaaf sagalee ta'uu fi dhufnee hayaat illee rabbi rahmataa godhuu fi fuulli rabbi itti haa ta'u jannataan gudduus rabbi isin haa qananiisu isinillee bakka jirtanitti du'aalee godhaa jiran maal goonaa sanaa nama du'uu du'anii nurra jabaatii fudhate waan ta'eef رب رحمة على كل حال الحمد لله رب العالمين. وان ربي جاء ملين تاتو وان من ما جيتو رب ماتو فهم بكتبه قالوا أما وان إما قد استباني فانا في أيانتو سجلي توفي سجلي المان هو كمان هدا سعودي عربية كيس دررمو جراني شمرني في المان ديرا وبولي كينيا isani dararamu jira dararri isani darara keenya rakkoon isani rakkoo keenya midhaan isani midhaa keenya dhiiga keenya saba keenya kabidhamu jiru saniif bakkuma jirrutti sagalee haa taatu xiqqaachus guddachus namni bakkuma jirtan Oromoon sagalee ta'aaf sagaleen keenya tun ni fayyaddiif ilmaan shamarran mana hidhaa keessa ka ulfa garaa qabdu jira ka ilmaan harkaa qabdu jira ka achi keessa dhaluu jirtu meeqaa jira akkasitti dararamu jiranii obboleeyyan keenyas ka dhiiraa ka dhukkubsachuu jiru jira ka du'u jira bakkee isaan rafan balaxaa dachirra rafanii qullaa jiranii hojii irraan qabanii ammas akkuma beektan oowwaa jira biyya Suudii keessa namoonni beektan biyya Suudii keessa biyyuma hunda keessa oowwaa jira yeroo tana Suudii faa maaliyyaa hedduu oowwii miidhaa geessu jira ijoolleetti mana hidhaa jiranii hanjum rabbi haa baasu nutis sagalee haa taanuu fi bakkuma jiru obboleeyyan kiyya kalee caaltuun ka isaaniif sagalee ta'uu jirtullee har'a hidhaa keessa jirti. Isin sagalee dhabdee jirti har'aan tana isin sagalee ilmaan Oromoo ta'uu jirte har'a immoo isiif sagalee nima dhabde sagalee naagarree saniifuu ilmaan Oromoo warra ituuf daleetan warra hin daleetan isaas bahaa sagalee ta'aaf warra ituuf barootaan isaas bahaa sagalee ta'aaf mana hidhaa jirre dhaabbattee jechuudha. Gadda ilmaan Oromootiif halkanii guyyaa dhiichisuu dhiiftee miidiyaa irraa hanga dandeessu sagalee namaa ta'uu turte har'a galuu nama takkaas bee nama caaltuuf sagalee ta'uu dhabde maal goona nuti silaa Oromoo waliin dhaggeeffatu waliin hin hubannu rakkoon keenya kana silaa warri biyya jirus ta'e warri biyya alaa jirtanis warri namni bikka hunda jirtanitti sagalee ilmaan Oromootiif taatanii namni hangaarraa hin rakkatu tureedhaa keessatti maaliif jennaan nuti waliin hin gallu wal jala hin deemnu. nama sagalee ta'uuf dhabanii nama bakkuma jirtanitti dhimma jirtan keessatti sagalee ta'uuf ni dandeenya namni bakkuma jirtanitti waan nama rakkisaa namni waan nama rakkisaa miti sagaleedha as baatanii Facebook irratti YouTube irratti bakkuma hunda sagalee ta'uuf ilmaan Oromoo kan ni gargaartu obboleeyyan keenya kamidhamu jira jiru kun obboleeyyan keenya dhiiga keenya saba keenya namni saba biraa bira akkana midhamuutu jiru Oromoon bakkuma hunda midhama Oromoon bakkuma hunda dararama Oromoon bakkuma hunda ajjeefama Oromoon bakkuma hunda du'a
Oromoo kanaatu dararaa itti heddummaate garuu nuti taanee walii gallee walii qabannee silaa deemnee rakkoon xixiqqoo nu geehoo ni si dararamu bakkuma hundatti garuu waliin dhageenyu walii siin gallu kanaafi waan hundi akkasii nu jabaate saniifuu ilmaan Oromoo obboleeyyan keenya kadhalaa kadhiidhaa as baha sagalee ta'a ijoollee Oromoo kamana hidhaa suudii keessa jirtu sagalee haa taanuufi yaa obboleeyyan keenya. Namuu bakka jirtanii sa'aat akka isinitti fudhatu. Bakka jirtanii namuu sa'aat akka waan isinitti fudhanne namuu bakka jirtanitti hanga dandeessii ta'isanitti ka Facebook fayyadamus ka TikTok fayyadamus ni dandeessan sagalee ilmaan Oromootii ta'uudhaaf. Nuti bar mana keenya keessa teenyeeti nagihan mukayyafash de oowwa yoo nuti ta'ee mukayyafash danii mukayyafaan ni rafna. Isaan mukayyafa saniin qabanii oowwa san keessa affeelamanii nuti waan harkanne nyaanna mana keessa maraxanne isaan ruutii goggoydutan. Ruutii goggoydu kana bishaan nyaachuu jiran bishaan dhuguu jiranii kana nyaachuu jiran ilmaan Oromoo obboleeyyan keenya. Kanaafuu gaafa dhaqaban qaban ruutii kanaafuu. Akkasiiti garuu walii taanii walii gallee sagalee haa taanuu fi haa dhaabbannu dararamni ilmaan Oromoo ni haa dhaabbatu jenna. Haa dhaabbatu. Kanaafuu ayyaan itti fufeetillee waan jettu. Egaa hordoftoota keenya bakka jirtanitti namuu viidiyoo tana waliin sheer godhaati. Kan quban qabnelleen akka baratanii sagalee taatanii fi ilmaan Oromoo harakkachuu jiru kanaaf rakkoon har'a namarra geessee boru sirraas ni geessi maaliif jennaan ilmi namaa tokko gaafa rakkoo namaa dhaabbattee ilaaltee itti gammaddee anaa miti wayii anaa jettee bira dabartee borusis qunnamuu danda'a. Gammachuutu hin tahin gammachuutu hin tahin nuti afaan kana har'a akkatti jirru beeknaan boru akkatti jirru beeknu caaltuun obboleettiin keenya akka eeggatte sagalee ta'u turte Oromoodhaaf sagalee dhaabbattee bakka miidiyaarra lallabuu turte Oromoof dirmachuu turte Oromoof sagalee ta'uu turte har'aan tanneessi jirti sin eega gaafattoo qabanii isi hajji umraa godhe siirraan itti hambaate isi umraa jirtu qabanii kunoo ji'a meeqa hidhaa keessa jirti namni isi dubbatu dhabee isi sagalee ta'uu isi miti ilmaan Oromoo hundinuu tokkuma ilmaan Oromoo nuti obboleeyyan keenya namni sagalee ta'uuf dhabamuusaa hedduu nama gaddisiisa hedduu nama gaddisiisa wallaahi akkamis sagalee dhabuu danda'anii ilmaan Oromoo. Namni akka miidiyaarraa nama asbiyee sagalee ta'u akkamitti dhaban ilmaan Oromoo. Akkamitti dhaban nuti Oromoon kumaatama miliyoona meeqa osoo waliif gallee waliif hubannee rakkoo teenya waliif qoodnee wanni guddaan nurra gootudha wal dhageenyee osoo jala deemnee wanni booda nu hambisee wal dhabuudha waliif qooduu dhabuudha duuba nu hambisuu jira aadaa kubbaa kana haadhiifnu waan takka rakkoo takka gisee walirraa agarree waliif qoodnee waliif dhageenyee waliif haa dirmannu Oromoo bakka jirtanitti hadaraa. Akkuma sanii akkuma gyaan jettetti sagalee haa taanu fi ilmaan Oromoo dararamuu jiranii dhumuu jiranii miidhamuu jiranii kasanii achittis uleen tumamuu jiranii reebamuu jiranii ajjeefamuu jiranii kakaraarras rakkatu Oromoodha taariba yaanaa jaanii kakaraarratti jirus Oromoo sabni biraa kadhamu jiru naagarree ta Oromoo tan heddummaate jirti rabbi nurra haa guutu rabbi nurra haa jijjiru inshaallah biiznillah rabbi nurra haa jijjiru. Akkasitti Oromootiyya qaqqaaliiwwan sagalee haa taanu fi ilmaan Oromoof isin jechaati. Isin Oromoon maaliif namni Oromoo tokko Oromoo taatee sabaan kana bira amantiin keenya adda malee nuti Oromoon hundinuu takka amantiin adda nu abaabtu maaliif jennaan nuti Oromoon hundi takka ilmaan abbaa tokkooti. Rakkoo walirra laaluu dhiifnee rakkoo teenya waliin qooddanne wanni guddaan nurraan ga'u bakka hundatti Oromoon rakkata bakka deemtutti taariba yoo deemte Oromoon rakkata Oromoo du'a Oromoo fannifama maaliif kun hundi kanurra ga'uuf wal dhaguu dhabu waliif galuu dhabuudha kan hundi kanurra Oromoo bakka jirtanirra waliif isinaa galchuu alwaan isin hin qabu waliif isinaa galchuu nama wal dhagee rakkoo walii walirraa qooddatu rabbi isinaa godhu. Akkuma isin beekan jechuudha. Ijoolleen tun maneedhaa keessa waggaa dheeraaf warri hidhamaa jiru hizaaban qabu. Tadhalteechi ilmoon irraa duutu hizaaban qabdu. Tadhalteechi keessa duutu hizaaban qabdu obboleetii keenya. Isiin irra nyaattee dhuydee dalagattee akka namaatiif jijjiiruuf jecha haadha abbaa isii jijjiiruuf yoo ilmoo qabaatte ilmoo isii san jijjiiruudhaaf biyyarraa baate jaalatee namni biyyarraa boo hin jiru. Warra isaanii jijjiiruuf yoo ilmaan qabaatte ilmaan isii kana jijjiiruuf biyyarraa baate karaa kana waamee qabu qatteeti suutii sandaa'eeti gaafa suutii sandaa'eeti qabamtee mana hidhaa ta'e mana hidhaa sanarraa yoo qabamtee gallakkifamtee biyya isii galte waan dandeessuun carraasii mokorattee dalagachuu dandeessi garuu hin galtu qabamtee biyya isii sanii galuu hin dandeessu
qabamtee mana hidhaa keessa teessu umrii isii guutuu gaafa daabboo harkattees gaafa daabboo dhabdees du'aa fi jiruu jidduu jiraattee jechuudha. Bishaan dhugdee balaa xaarra rafti. Maaliif walitti dhiyina Oromoo yoo waliif sagalee taane maal qaba? Hin kafallu afaan keenya irraa rabbiin akka irraa gibira irraa kafalluun hin dhuumne. Silaa hanga dabbaa gaazaa takka takkaawaa makiinaa matooraa nuti rabbiin irraa kafalaa jee waan takkallee waan inni nu kanna takkan jirtu. Yoo sagalee waliif taane maal qaba? Namni mana hidhaa jiru dilli mana hidhaa rakkatu jiru kun akka keenyaa osoo dalagatee nyaatee bifa isaa jijjiiree jireenya isaa jijjiiruu danda'uuti. Jabu hanuma isarra jabaa wanni isirra jabaa seerri isa guree isaa harkaa qaba malee jaalatee mana hidhaa keessa taa'utti hin jiru. Wanni walirra laaluuf takkan jirtu Oromoo. Akkasitti Oromootti jaa bakkuma jirrutti sagalee haa taanu ilmaan Oromootti sagalee haa taanu isin jaa dubbillee isin dheerannee garuu garaan nu gubate maal goonaa jettaniiti wallahi hedduu waa'ee Oromoo kanaa hedduu garuu warri Suudii zaat warri Suudii jiran kanatti garaan nyaatanii maal bidda lagataa jaanotuma jajjarru fiiganii shurtaa qaba shurtaan gatee qabee mana hidhaa kan seeraa mana hidhaa keessaa mana hidhaa san keessa hanga seeraa san itti murteeffanii hamatti akka ji'a shan hidhamanii silaabaan wayya garuu ni turan mana hidhaa keessa waggaa 2 waggaa 3 sanuu darara meeqa keessa baaniti galchanii ni akka toleekoo rabbi halaaffisuu fi nutis hanga dandeenye sagalee haa taanu jecha jenna bakkuma jirtanitti sagalee taa'ateeffamanii nu godha akkasitti Oromootti biyya galatooma. Egaa addunyaa kanarra hanga jiraattu nuti yoo kana keessa wanni isin balleessinee jiraan illee gaddanuu dhagaamee garaan keenya nu hubatee as baanee ibsachuu barbaanne malee yookaan nama qeequu nama takka xiqqoosuu fi miti namni isin balleessinillee asumaan deemama nu godha isin jecha ilmi namaa namni balleessinee jiru. Akkasitti Oromootti jaa ilmaan Oromoo warra Suudii Arabiyaa keessa hidhaa jiruu fi sagalee haa taanu jenna. Haa dhaabbannu bakka jiru sagalee haa taanu. Galatooma ulfaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.